السلام عليكم. Hello, hello. tidak ya. السلام عليكم. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Nawar, اه gaaffii qaba Sheek. Gaaffiin kiyyaa yeroo baay'ee deddeebisanillee gaaffii waa'ee nikaati Sheek Shaan. ايه Sheek gaaffii nan gaafachuu barbaade miidhagdii takka intala wayii yookaan immoo nama wayii jechuudha. Fedhii isii malee nikaa godhan yookaan immoo odoo isiin hin jaalatin gurbaa isiin hin jaalatinitti. humna ammoo Fedhii isii malee bakka isiin hin beekne isiin hin jaalamne fedhii isii malee nikaa godhan gurbaa isiin fedhinitti jechuudha maatiin ishee. ايه Maatii fi warri gurbichaa fira. maatii fi warri gurbicha Fira. fira ayyaa Obboleetti abbaa isiiti haati gurbichaa jechuudha. aya Gaafa nikaa godhan nikaa wayitu singoonuu nikaa miti jedhaniini nikaa godhanii eega nikaa godhanii geessanii jedhan isiin maarii quban qabdu guyyaa nikaa san nikaa ta'uu hin beektu maarii ittiin himne nikaa jechuu ittiin himne eega nikaa hidhanii geessanii jedhan guyyaa sadiitti isiin gaafannaan nikaa si goonee geessinee jirraa jedhanii. aya Kanaaf Sheek gaaffiin tun baay'ee na dhibde waan hedduullee deebiftanii jirtan natti fakkaatte namni tokko ni kennu sun osoo atuuyyuu seete yookaan osoo ishiinuu seete hin jiru jedhan bakka maarii ati hin beeknetti bakka immoo isiin jaaladhe jetteeti hin ayyaman godhin hin jiru jedhan gaaffiin kun akkamii ni kennu kun sirriidha moo sirrii miti. amma isiin jaalala gurbaa amma isaan nikaa godhanii kanan qabdu guututti Hin qabdu gonkumaan fettu nikaan godhanne jaalala hin qabdu. Isaa fi isii waliigalte homaatu hin qaban mucaatti fi mucichi jechuudha. ayyee hadiisa sitti himaa rasuulli salawaatu rabbi isla ayyee fixattee Okay. rasuulat salawaatu rabbi islaam alayhi intaloo takkaat ergamaa rabbii dhufee waan jette yaa rasuulallah abbaan kiyya namaan ani hin feeneef na kanne jannaan deem jalaa jeen rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi deem jalaahii jeen kana duba eegas booda illaa dubartiin mirga qabaachuu bakka eega gartee islaamummaa mirga kana dubartii goote bakka amma nama abbaan kiyya fedhu jalaan taa'aa jetteen umaa bakka akkas taanaan duba ulamaa'ii waan jaan tammaa gartee deem jalaahii tana duba nama isiin hin feene nama hin feene abada wajji hin jiraattu mirga gartee shari'aan dubartiif kannite irraa takka sigalee hiikuu qabaa jechuudha yoo isin hin fedhu waliin hin jiraadhu jettee dirqiin hin jirtu angasu akkas. Okay garuu haraamummaan qabuun yoo isiin ani hin barbaadu isatti heerumuun fedhu jettee isiin diddee jaalaluma hin qabdu fuudhee bira hin geenne bakka yoo isiin hin barbaadin shari'aan islaamaa isii hin daangessuuni. Hin dirqitu shari'aan isii harkaan fedhu jettee nama jaalatu wajji jiraata namni hayyaa eessa jirti dirqiin. Okay. Hiiku. Okay jazakumullahu. Akkas yoo isin hin feene hiikuu qabaa jechuudha akkas. Inshallah. السلام عليكم. تلك الدورتي تنكنا كنون تن سريبتي أيه السلام عليكم دبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دبر يا بوتي وانيان سانا كيتي أمني كوكا كبوادو أدوفو. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. أيه. شيخ جابينكم. وين خطر عن قفص اليوم. أيه. شيخ جابتك يا قفص درات اللي فاني في أكثر سلامات في وليفودني أقامت لهم بزمين خانو قراني إيه وقتوين. أيه. إيه. شيخ جابتك يا قفص درات اللي فاني في أكثر سلامات في وليفودني أقامت لهم بزمين خانو قراني إيه وقتوين. أيه. 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 أ
Dubaduka. Dubbatin jira sheekh. Akkasitti waliin bisaniiti egaa waan goone bokara liqaana godhanii deebiisan oboodallee amma gisee hundi guyyumarraa siisee naaraa miraati yaalaal nan jaa nama akkanaa haan kaan isaa duratti narran jiruun seen inni immoo nakaan keessarra jiraa jaa. Amalaan wanni kun laal tun amman laalchiftu wanni maatii attu kun yookaan manguddoo ganda san jiru ganda keessa jiru san yookaan gartee warra bikka san jiru warra gartee inni anaaf haraam hiriyaati yaalaal hangamta akkasiin jee maali isa gaafatanii akkasii wanni godhan. Dhuga badii olitti daleeytanii odoo badii olitti dalagu jirtanii yoo niqaa godhan san gartee niqaan gartee yookaan ni haaroomaa yookaan si gidiyoo gartee adda deemuu fetan isaa siiqa. Isa siiqa tammoo gartee kadaatiin matti gaafattu kana achitti gartee manguddoo fi sheekota isin bira jiru gaafadhu tan isaan laalchiftu nun laalchiftu. Akkasii. Amma alaa kulli niqaan sanarra jiru jechuudha. Niqaan sanarra jiru ansirra jiruun sin jeemna. Narra jiru nuti kaan ammas akkiniin joon durattuu eega naasini wal jaalannee akka namni nama fudhu na fuudhiyeen wal bira ifa dhufne booda warri gandii isaa akkasitti ala gabbaanii isaan deeman booda waliin maqanii deeman humnaan na fayyadamee jechuudha. Kanaafuu bifuma sanuu haa warra kanyatti akkana deemuu ni qaanfadhaan. Nahaan godhan deebii guyyumarraa yemma magaraa keessatti naaraam riyaati yaalaa antii qeja. Bar sanirraa dubbanne dhaggeeffadhu sanirraa dubbanne tagartii badii walitti gootan si galee. Tabadii wali gootan haaraami san zina odoo gartee badii wali daleeydanii ummanni hin beeyne ni kaa isin godhan haamaan haaromsina takka si galee haaromsuun maltan takka hin haaromsine si galee yoon haaromsine yoo inni si hiiku gartee wal dhabdan isaa si hiika san akkasi tammoo inni guyyuu gartee maarree kiyyaalaan ani naaraam jawtana hangam siinjee maalitti irraa beena nuti kana gartee siifi isaatu maguddoo irra taa'ee sigalee akkasitti isin dubbata san akkas. Duba ilmoon nama kanaa dhalattee jaalaadhamu maaliin jaarree? Waa'ee ajaa'iba rabbi. Ilmoon nama kanaa dhalattee jaalamu maali? Maaliin jaan kaagaraawanii ta'uuf maaliif si saddaka? Ni kaasi godhan moo kam ukti? Ni kaasi godhan moo kam? Duran godhan kan me egenna harami iriyaati jahala kujala ka ditema fukan dhaggeeffadhu gaafa gartee wali badii wali dalaydan san ilmoo sitti hafte naa deebisime oo gaafa badii wali dalaydan san ilmoo sitti hafte akkasi odoo gartee niqaan godhini eega gartee ilmoo sitti hafte niqaa godhan akkasiimi Dikala kaya. Nakatap tembi ako kahit mana punya dia. Dikala bekama. Dikala. San Sumaya mam. Kan maga. San Sumaya mam tilmon. Tasati mite. Dikala maya mam tetu. Bekama. Tayi wakam gudam masih kan. Akam got. Numa gudif taka. Allah. Jachu wanukun. Dhaggeeffadhu ilmoon akkuma sitti hafteetti isaan ni kaa godhani sitti hafuuni beektaati. Sitti hafuu sitti hafuu haa egaa dhagaa godhanii inni sodaa sirratti arge haa garaa qabaachuuf. Jechuun egaa ni kaasi godhanii torbaan lama booda moo dhiini siraa dhaabbate moo akkami? Eeguma naaf inni deddeemee kaabaa biyya deeman illee dalagaa deemee guyyaa biitta kan biyyaan kooman marabaa kana keessatti dalagaa dhabee akkama cunqurtii fa'aa dheessi gammareeme. Lagarraa galee laalu inni qabdaana jaa. Yoo duraa walii daamtanii yoo duraa akka walii daamtanitti yoo hafte sitti dikaalumaa odoo gartee ulfa garaa qabduutis ni kaan hin ta'u akkas. Warra jiru dubbisa. Warra jiru dubbisa. Sheekota jisin bira jiru dubbisa.
أيوة أيه. جزاكم الله خيرا إن شاء الله. السلام عليكم. أيه. أبو مان سكن. إيمون كم نقول. السلام عليكم. هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أكم نجاح؟ في الحمد لله. أنا جاك بدني ما في نجاح. في الحمد لله. شيخ الباقين تنقف الجور بعدين. أيه. obboleessa keenya takkaatu duraanii muslima ture amma boodanii kaafire ta'e. duraan islaameeti deebi'ee kafre. Duraan islaama'ee haadha manaas fuudhee sana booda immoo ilmoo dhalanii booda hin kafare. Duuba jaartii isaa wajji adda deemanii. Ilmoo irraa dhalee. Ilmoo irraa dhalee. Jaartii hojii gartee amma inni kafree jira jaartiin hoo? Isin islaamuma adda deeman eegaati kafarte ani ifatti nikaan keenya hin ta'u jettee adda deeman. Haya amma dubbiin eeguma sana booda amata takka akkas ta'e dalagaa wayii dalaguutti ture amma nin kasaare gargaarsa naa godhaa jedhee maatii gaafate. Nama kana inni nama kaafiraati gargaarsi isaa godhamu sun bidaadha moo akkam? Faamilii isaa gaafatee mire isin warra faamiliitiin jeemi na gargaara. Warra faamiliitiin. Numaa gargaaru gorsaatuma gorsaa islaamummaa deebisaa gargaarummaa dandeessan. Obboleessa keessan tokko ka rabbi kafre yooni rabbi kafre gartee gorsitanii yooni rakkate gargaaru yoonni immoo rakkoon qabaannee akkamatti inni kasaare na gargaaraa jee waa takka akkas. Duuba sheekha obboleessummaa barraa dhiigaa hin qabnu maatii keenyattu takka akkamitti ilaalamteen ta'e. Jechuun obbolummaa dhiigaan qabnu ilmaan adeeranii jechuu keeti moo? Ilmaan adeeranii irraa fagoodha sheekha. Jechuun yoo gartee beektaa inni rakkatee akka malee ta'e ni gargaaran. Immoo odoo waa qabuu gartee na gargaaraa yoo jee maal godhan gaa? Tuma dhiisan. Rakkate jeefana bara adda baafachuuf hin isin gaafadhe. Ayyaa. Shukran jazakumullah khairan. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam.